Ashamaa harka fuunee hordoftoonni YouTube chaanaalii koo nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa koo galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan na bira ta'e isin biras akka ta'e abdiin qabu waaqayyo irraa baga nagaa taatan baga nagaatti eeggamtanii yeroo kana naaf keessan isiniin jechuun jaalladha. Inni madda nagaa keenyaa ta'e gooftaa keenya galanni isaaf haa ta'u. Nagaa kootti aansuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa baha lixa kan jirtan kaaba kibba kan jirtan biyya keessaa fi biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtan mana jirtanitti isiniifis maatii keessaniifis hiriyoota keessaniifis baga du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana Faasigaa bara 2014tiin isin ga'ee baga geessan baga ittiin nu ga'e hunduma keenyanuu baga ittiin nu ga'e baga geessanii ayyaana gaarii hunduma keessaniif isiniif haa ta'u. Ayyaana ilaalchisee ulfinna waaqayyoo kan jedhu walaloo gabaabduu ishii qabadheen dhufe hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yoo isinitti tole laayik sheerii saabskiraayib gochuun dagatinaa. Hanga dhumaatti walaloo kiyya dhaggeeffadhaa. Ammaaf waliin kan walaleessinu taana dhaggeeffadha nan jalqaba. Ulfinna waaqayyoo. Ulfinna waaqayyoo harka koon ol kaasaa har'a reefuun bahee dukkanicha keessaa yaadni koos deebi'ee eenyummaa koos baree karaan jireenya koo wangeelan diriiree karaan jireenya koo wangeelan diriiree gamana dhaabbadhee biyya badiisatti gamattan ilaalee qoraaniyoo irratti oolchaa waaqayyoo isa teessuun gubbaa abaarsi seexanaa kanaan irra darbaa abaarsi seexanaa kanaan irra darbaa. Ajaa'ibsiifadhee seenaa eenyummaa koo galaana Yordaanosii biyyi dhaloota koo hafuura qulqulluu jedhama lammiin koo Yesuus Kiristoos kaayyoon jireenya koo Yesuus Kiristoos kaayyoon jireenya koo isa jaaladhee miti isatu na jaalate jireenya isaaf dhufneef jedhee na filate jaalala isaa sargadhee qoraaniyoo irratti boqonnaa sargadhee fannoo isaa jalatti boqonnaa sargadhee fannoo isaa jalatti. Dafqa dhiigan makaanaaf jettee cobsitee lubbuu kee kennitee muudaa koo dhoksitee badii tokko malee golgoota baattee buutee cubbuu ani godheef fannoo irratti duute cubbuu ani godheef fannoo irratti duute jaalala akkasii mee maaliin ibsu galataaf ililleen garaa kee haa ciibsu galataaf ililleen garaa kee haa ciibsu. Amma ifatu nuuf bahe dubaree irraa dhalatee fayyina nuuf ta'e dubaree irraa dhalatee fayyina nuuf ta'e. Samii irraa gadi bu'ee addaamiin barbaadee tiyaata isa jalqabaa deebisuudhaaf jedhee lubbuu ishee irraa lubbuu foon ishee irraa hirmaatee fannifamuu isaatiin du'a nu oolfate. Dureessa osoo ta'uu kan danda'u hundumaa beela'ee dheebotii baatii ba'aa namaa akka barbaaduu fi ogummaa seexanaa foon addaamii uffatee nuuf ta'e fayyinaa. Kana fakkaata walaloon koo asirratti xumuradheen jira. Hundumaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Ayyaana Faasigaa ayyaana addaati, ayyaana bareedaadha. Kan itti cubbuun keenya nurraa dhiqamee duuti keenya jireenyatti jijjiiramee dukkanni keenya ifatti jijjiiramee cubbuun keenya nuuf dhiifamee abbaatti araaramnee abboo mucummaas argannee ayyaana Faasigaa jechuun ayyaana addaati. Yoo durii keenya akkamitti akka dabarsinu hundumti keenyaan beekna maatii keenya waliin har'as darbeen qabu keenya keessa keenyatti dabarfachuu ni dandeenya ayyaana jechuudha. Ayyaana dabarsuun nyaatanii dhuganii quufanii caffaranii osoo hin taane keessa ofiitti ayyaana kabajuun bakkuma jiranitti ni danda'ama waan ta'eef warreen akka koo mana madaamii keessa jirtan homaa miti waaqayyo guyyaa qaba waan hundumaafuu waan nam fayyaadhaa fayyaa isiniif haa kennu fayyaa qabaadhaa waaqayyo fayyaa nuuf haa kennu fayyaan yoo jiraate wanni hundumtuu ni danda'ama ni dhufa ni dhaqqabama waan ta'eef har'aaf homaa miti isinitti hin dhaga'aminaa isiniin jechuun jaalladhaa biyya keessan yaadattanii wayini biyya koo naaman hin jedhinaa homaa miti isiniin jechuun jaalladhaa. Bakkuma jirtan hunduma keessaniif ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Anaafillee ayyaana gaarii naaf haa ta'u. Isiniifis ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Maatii keenyaafis ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Biyyi kunis nuuf haa jijjiiramu jechuun barri kunis nuuf haa jijjiiramu jechuu godha. Ayyaanni kan jaalalaa, kan kabajaa, kan tokkummaa isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti ayyaana gaariin isiniif hawwaa. Faasigaa gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keessanuu baay'een isin jaalladha.
baay'een sin kabaja obboloota koo bakka jirtanitti nagaan isiniif hawwa nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa waaqayyo keessanaaf jiraadha horaa bulaa baay'adha.